الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن أجيفتوتك إنك خيري له. الحمد لله بقجرات سنين جنة كانت أنسو الآن كما بيكمو برومسك إنك قوياه الرأى سينا sahaabdotaatii sanirraallee seenaa Sa'ad bin Abi Waqaasii keessa jirra. Seenaa Sa'adirraallee kutaa 11ffaa geennee jirra. Faaruun ka Allahaati. Itti dhihaadhaatti wal dhiheessaa isiniin jedha duuba. Seenaa Sa'adirraa duula Qaadisiyyaadhaa keessa jirra. Duuba duula Qaadisiyyaadhaa keessaa ka duraa dubbannee jirra. Guyyaan duraa yawmu Armaas jedhama. Duulli sun immoo Qaadisiyyaadhaan moggaafamee Qaadisiyyaan duula dhumaati duuba. Guyyaa 4 wal lolanii guyyaa 4ffaa irraa ka dhumaati. Yawmu Armaas, guyyaa Armaasii, duula Armaasii guyyaa jalqabaa lolli walitti oolee haga magriibni ga'utti haga agartee aduun dhiitutti wal lolan jenne duuba. Guyyaa kana keessatti ummanni muslimtootaa arba hinjifachuu dandahanii jiran. Arba hinjifachuu dandahanii jiran. Hinjifannoo biraallee dhaban arba sanduuqa isaa kasiraa isaan kurfeessanii ittiin dhufan caccabsanii jiran. Sanduuqni daakamee jira, meeshaan arbatti isaan fe'an sun cufti caccabee jira. Arbi 70 meeqaa guutuun qullaa ta'ee jira. Ganaa meeshaa haarawa isaaniif tolchuun dirqama ta'a ummata Faarisiitiif. Duuba guyyaa lammataatu ga'e. Guyyaa tokkoffaa san akkasuma oolanii akkasuma bulan. Haga agartee halkan haga agartee lafti dhiituu wal lolanii achi booda adda galanii akkasumatti bulan. Guyyaan borumtaa ni ga'e. Guyyaan borumtaa wayita gahe Umar ibn al-Khattab magaalaa Madiinaa irraa Ruumitti xalayaa barreessee jeeshii biyya Ruumii keessa jiru akka Sa'aadii gargaaraniif jeeshiin achirraa akka ergamu labsa dabarse. Hogganaan biyya Ruumii Abuu Ubeyda ibn al-Jarraah xalayaan Umarii itti dhufnaan jeeshii Haashim bin Utbaa bin Abii Waqaas jedhamuun hogganamu waraana 6,000 erge. Waraana kana 6,000 kana keessaa waraanni 1,000 dafee baye. Waraana 1,000 sanitti mataan Qaaqaa bin Amri At-Tamiimii. Waraana isaan hogganamu waraanni 1,000 dafee bahe biyya Shaamirraa. Dafee bahee waraanni sun dhufee wayita Qaadisiyyaa gahu waraana muslimtoota laalanii lafa silaa isaan arguu hin dandeenye dhaabee waraana achirraa fardoo 10 ramadee fardi 10 taraa duraa asii ka'ee awwaara kaasee wayita fiigee seene fardi biraa asii haa ka'uu jedhe. Fardi 10 biraa 10 sunillee achii ka'ee wayita gulufee dhufee jeeshii muslimaatti makame fardi 10 biraa achii haa ka'uu jedhe. Akka kanaan tartiiba kana taqxiixa kana lafa kaahe Qaaqaa bin Amri At-Tamiimiin radiyallahu anhu wardaa. Saabdicha ajaa'ibaati qaruute. Wayita waraanni kun fardi 10 kun achii ka'ee awwaara agartee kaasamit dhaabee lafti raasaadhaatii kaa awwaarri lafaa ol dhaabatu kun duumessaan walitti ijjate. Bifa kanaan dhufe fardi duuba agartee waraanni Faarisii ilaalanii argan. Kuni agartee waraana agartee asin dhiyaanne dhufe jedhan duyda duuba waraana muslimaati. Maasseyaan isaa waraanni kun waraana 1,000. Farda tokko 100 herreeyde Faaris. Farda tokkollee 100 herreeyde. Farda 10 kana 1,000 herreeyde duuba. Waraanni 1,000 uummata muslimaatii dabalame jedhan. Eeganaa ammallee fardi 1,000 achii ka'ee wayitii dhufu ammallee 1,000 biraa dabalameef jedhan. Waraanni 10 biraallee achii ka'ee wayitii dhufu 1,000 biraallee dabalameef jedhan. Isaan raasaa laalanii argan kaawulirraa fagoo lafti. Kallattii agartee muslimaatiin duyda duubaa eda'ama.
بفكنا ورانا عددا كمنة أمة مسلمات دبلمت قلبين إسانية رفت دوبا جيش المسلمين تتوالى جدا جيش المسلم توتا والفانا الفجرا جدا الدانجتو تنجرو عجائب أكا كانان صدا أني إساني كيسانكي كوني نصر ربي سبحانه وتعالى كنت توفتالو لاتي الله رب كد أجل نبي كين عليه الصلاة والسلام لولي توفتا أجل نبي اللي ينجي سكا صحابان بيكني لولي توفتا أجل نبي كين عليه الصلاة والسلام أكاسيتي دوبا توفتا كانان فيدمي دوبا كعقابين أمر التميمين يرو كان دوبا وراني دوبا دبلمو فين كن ورانا فارسي أكملي قلبي إساني جبسي ورانا كنا يندن ديني وراني برا دوبا رفي في أكم كنو في الراقبة أولي جرا وياتو كفا أما قاقابين أمر التميمين رفي جنا وراني مسلم توتا هنگم مديمي بكسينا لبن مالف جنان قاقابين أمر التميمي أكي إني اتوسف مي أكا أداتي أكي ربي تسأومي اللي أكا أداتي وان جد جتشكنا عمر اللي جداني بامبكري اللي جد جيش فيه قاقاب بن أمر التميمي لا يهزم جيش قاقاب بن أمر التميمي كيس جرهن أبسمويا كان جد عمر بن الخطاب أكو مسن صوت قاقاب بن أمر التميمي أفضل من 1000 رجل سقلين قاقاب بن أمر التميمي سقلين نما تكوت الرجال تيجي عمر دوبا نما عمر أكنا فارسي كابان بكري اللي أكنا فارسي نما أكنا كنا كجيشي إني كيس سجرو وراني إني كيس سجرو نجبس مجرمي مكان كوني ساكن نمي صحابان كان أرغتان دوبا إمر كانني من صحابان وانتهن أبن دوبا سعادي المبا وقاسي الرسلامة رواية براكي ستين سلامة نجا جرا الرسلامة سعاد دوبا استراحة قول إجرين فقرار ابتشام من كراتك آمتي بيكي كاشام الرافاريس أفوجتو تكو استراحة قول إجرين دوبا لا جرين راهن كي يلولا ويتي مسان تسيني وان جرين أمة مسلم توتا قبل إيد فيجر جرين جيشي مسلم توتا كأسو إسن إسا درتي ورانا إيقلتني إسنت هنافو جيشي أكسي قبل إيد فيجر الله أكبر رفي قدين تيني ويتي مسان أكما رفت مبارزة يا مدوبة أكا رفت إنو نبا جرين فارسي جاقني ورا فارسي كغافة أبو أبيد بن مسعود السقفي دلدل قبرتي جيشي إسا هركاج أفسي هقنان إساني بهمان جازوي كجدانين أجي اتسبه دوبا أنا سيبه جدين دوبا ويتن التسبه إنو أتجديني نقافتي مقايسة اتهمنان نلال بدوبا قاقا بن أمر التميمين يا ثأرة أبي أبيدا أجر دوبا يا هلو أبا أبيدا جدي الرسيبه جدين دوبا أبو أبيد هلو كي الربي جدين دوبا نمسي أجيسي أرقد دي كورانا أغرتي كايسا جلفت إغافة سنصحابني نفني أكمالي فتني ورانا فارسيتو فتني هقنوا ما نمتجا كاناتين فتني سأرقنان أكمالي قمد دوبا قاقا بن أمر التميمين أجي ولي الرب بأني مال قافة تريك آقان والرسيفين أغرتي تبتاتي في نمتجا فوري سيفي هركا دربيتي كل إساباسي سيفي فوري مرمى إساتي كبه دويدا إساتي تمتنسي لبو تئيرس دوبا غرا كافرات تلي غرا غلچه غرا مسلمات تلي غرا غلچه قالچ غرا تكو سوچو اندندو سيفي مرما قبه harkaan qara sayfii qabatee asiin qarri sayfii morma keessa seenee garri inni socho'u tokko hin jiru duuba. Haala kanaan kallattii gamana marsee ofirratti ummata agarsiisee bar ummata muslimtoota onnee itti horee kaafirtoota onnee keessa cabsee morma irraa darbee gad deebi'e duuba. Ummanni gammadanii muslimtoonni waan ta'an dhaban waytiin akka dalage. Faaris rifannoota irraa bakka seentu dhabde hoogganaa isaanii kasalaa agartee isaan abdatan akkasi cabse duuba. Qaaqan taraa dura akka dhufeen kana dalage rabbi sarraa haa jaalatu. Akka dhufeen ma'anaawiyyaata isaanii keessoo isaanii humna isaanii gocha kanaan cabse duuba hoogganaa isaanii jabaa
ajjeesuudhaan. Ammallee tooftan inni ittiin dhufe kunillee isaan cabse farda bakka 10 koodii akkana dhufuun kun ammallee deebi'ee akka dhufeen hoogganaa isaanii ajjeesuun qalbii isaanii cabse. Tanatti hin gabaabbatu ganaa itti fufuu deema. Insha Allahu ta'aalaa darsii itti dhufuun keessatti itti dubbanna.